Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni obboleeyyan tiyyaa qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan ilmaan Oromoo ka idil addunyaa irratti argamtanii baga nagaa taatanii rabbiin sa'aatii amma jirtu tana keessaan isin gahate ammas nagaa fi rahmata ofii kadhuma hin qabne keessa rabbii isin haa jiraachifatu isiniin jedha. Akkatti bahan beekan malee akkatti galan hin beekanii. Rabbiin kaatimaa keenya nu haa tolchuu jiru. Biyya addunyaa tanaa nama akiraa milkaa'uu rabbi nu haa taasisu. Akkasuma bakka wanta jedhu na harkaa bada beektanii obboleeyyan ta'e innis maali jechuun keessanii oolu. Iyyaafannoo wayitiif gama keessanitti dhufee obboleettii teenya takka akkuma kiyyaa fi akkuma keessanii hin dalagadha jettee biyyarraa baatee biyyi isirraa baatee jettes garri isinitti imalte Beeruuti jechuudha. Erga dhabamte jettee amma ji'a tokko darbiteerti. Maatiin isii hedduu isaa qaadara keessatti jiraata. Isii arganii isiin galte jedhanii maatii bira hin geenne bakka dalagaa jirti biyya keessa deemte bira jirti jedhanii hin beekne hedduu isaanii qalbiin isaanii cabdee rarra'aa jirti. Madaamii isii ammoo yoo gaafatanii madaamiin isii galteeti gara biyyaa jetti. Mucaan ammoo gara biyyaatitti galtee hin jirtu jechuudha. Maqaan isii Boontuu Dasii jedhamti. Dhalattuu Arsii Lixaa Shaashamanneedha. Lakkoofsa isiitis ka Beeruut keessatti fayyadamtu isiniif maxxansa inshallah. Ka biyyaatis jechuudha. Duwwaa 9617 931944 irra isiniif deebi'a. Duwwaa 9617 931944 maqaan isii Boontuu Dasii jedhamti. Dhalattuu Arsii Lixaa Shaashamanneedha. Kanaafuu hadaraa keessan obboleeyyan tiyyaa sagalee tana yoo dhageettanii jettan suuraa isiillee viidiyoo tana biratti isinii maxxansa hadaraa sheerii walii godha. Keessattuu ijoolleen Beeruut jirtan lakkoofsa kanaan bilbiltaniitiin gaafachuu dandeettan jechuudha. Waliif dabarsaa sagalee tiyya tana akka isin biratti nafne obbolummaa rabbiitiif jedhaatii sagalee tiyya tana waliif dabarsaa waliif sheerii godha. Dhageeffattanii isin birattiin akka hin hafne akkuma haatanii fi abbaan keenya yaaddoftu yaaddatti jirti. Haatanii fi abbaan isaa qaadara keessa jirti. Mucattii tana galteetiin isaan bira hin jiraanne iddoo hojii jirti jedhanii iddoo hojiitti hin beekne jechuudha. Waan isiin iddoo kanatti taate hin beekne urga dhabamtee ji'a tokko geetteerti. Kanuma isinitti dhaamadha obboleeyyan tiyyaa namni sagalee tiyya tana dhageeffattee amaanaa rabbii isinitti haa taatu. Sheer waliif godhaa waliif dabarsaa waliin gahaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakkoofsi isiniif kenname kun lakkoofsa Beeruutiiti. Lakkoofsa maatii ammoo hanga maatiitti hin arganne. Lakkoofsa maatii ammoo yoo argadhee jedhe isiniif maxxansa eeyyamsiisee jechuudha. Deebi'ee kiyyaallee isiniif kaa'aa viidiyoo lammataa keessatti jechuudha inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.